Sananin tume, da sananin mure, muda sanan jalati, jalalat walimbule. Kandarafin dapanne amanaf supunyate, kanundumaten tu tafirati bate. Sabagara balatu, sabagara galana. Oromo lamikiya. Oh, pagkanalan, nagtanulan di kaya na. Fana ya yoleo, oh ya mareo, mareo, mungkin hari kana ya yoleo, oh ya mareo, mareo, kamadina jeratu ya yoleo, oh ya mareo, mareo, oh ya mareo. Darbi demu ya waktu basikilen sake, rakabi ya Rabbi nu basikilen sake, ya waktu kale sarane gada ya yole, oh ya mareo. Sumane gada ya yoleo, oh ya mareo, ille saman kabuna ya yoleo, oh ya mareo, sumane gada ya yoleo, oh ya Rambarera, Nagambo pase, naganugalche, ramugaye, biram barriero, oh ya mareo, duda oromoti nuuf kalchi ayoleo, oh ya mareo, annu ibamenu mari ayoleo, oh ya mareo, nanida menu iki ayoleo, oh ya mareo, mareo,
waggaati ayyoleo ya mareo Arara buusi komoo kana kumaan barakabe arara buusi lammiif kana fuura borabe arara buusi ummataaf seenaa dhuumaaf borabe arara yawaa karaarake arara yawaa karaarake arara yawaa karaarake arara yawaa karaarake oya mareo mareo Illo irreessa birraa hooya mareo hooya mareo nagaa firiirra horaa hooya mareo hooya mareo hooya mareo hooya mareo reessa waggaati waggaana gaannu geesse nuuf galchi ayyoleo lamaaf kudha jaha bishooftuu way tarakkoon uummata irreeffatu irratti uumame san achi keessa turtee sirrallee miidhaan garaagaraa akka ga'e boodarra dhageenyee jirra. Dura baga sanarra rabbi si hambisee hadhaansi gahe akkam ture wanni sun mee gabaabinaan? Yaa uummanni duudhaa aadaa amantii hunda wal qabsiisee lafa tokkummaa lafa eenyummaa lafa eenyummaa keenyatti irreecha irreeffachuu deemne waaqa uumaa keenya galateeffachuu deemne inni musliimas inni kiristaanas inni waaqeffatas oromoon irreeffachuu deemne sanii mootummaan abbaa irree otoo nu irreeffachuutti jirru kan imimmaan nama boochisu gaazii nutti facaasaa ture san booddee ijji keenya nu gubate karatti deemnu hin beeknu wanta goonu hin beeknu san booddee anaa eenyu akka duubaan na rukute hin beeku duubaan kara cinaacha kiyyaa kana kara bitaa kiyya jechuudha na rukutame nan kufe san booddee namni eessus namni deemus narra deemaa ture san booddee baay'ee miidhame poolisii oromiyaatu fuudhee mana yaalaa na geesse san booddee guyyaa lammaffaa biyya kana dhufee yaalame jechuudha. Waan hundaafuu kalee galgala hin rafne halkan guutu waan san viidiyoo santu iyya santu sammuu baay'ee na jeeqaa ture gurrarraa na iyyaa nama qileetti bu'ee nama bishaanitti seenee namni ijji waan gubatuuf ijji waan boo'uuf ijji waan ol banachuu hin dandeenyeef karatti eessurree hin beeku ture walirree gargaaruu hin dandeenye turre akkasitti obbolaan ana wajjin deeme firoottin ana waliin deeme na biratti biyyee ta'an jechuudha. Waan sanoo yaadadhu dhugaa oromummaa kiyya baay'ee wanneedha. Oromummaan kiyya akka cubbuu addunyaa kana irratti dhufuun oromoo ta'anii dhalachuun akka cubbuu ta'ee annatti dhaga'ama. Garuu immoo sanirra darbee lubbuu isaanii waaqni haa jannatu sanirra darbee har'a dhaloota kana akkasitti baay'inaan waaqa isaa galateeffachuu danda'u irratti immoo baay'een gammada. Oromoon jechuun waan sanirraa dandamatee wareegama qaalii wareegama addaa addunyaa kanarratti ta'ee hin beekne hoggaa guyyaa tokkotti namni 700 ol hin gaafa dhumu biyyee haga yoonaa namni hin argamne hin jiru. Namni jechuun awwaalamee du'ee jiree bishaan keessa jira wanti hin beekamu hin jiru. Hiriyoonni keenya qeerroon qarreen guyyaa san wareegaman jechuudha. Kanaaf miira gaddaa fi miira gammachuun na keessa jira har'a.
miirri gaddaa wareegama gaafsan ta'e sammuu kiyya keessaa ija sagalee santu na keessaa ija viidiyoo santu sammuu kiyya keessatti waraabamee jira oromoon gaafsan achi ture tiraamaa baay'ee wanni taanii jiru so sanin dagannu seenan sin dagatu sin dagannu jechuudha gammachuun kiyya ammoo oromoon malkaa jiru bakka jiru hundattiyyuu seenaasaa aadaasaa safuusaa duudhaasaa baay'ee kabajachaa jira baay'ee eenyummaasaa leellisataa jira falmachaa jira biyyasaas sabasaas eenyummaasaa falmachaa jira kun baay'ee na gammachiisa. Banjira